Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamu guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Akkasuma guyyaa har'aarree biyyoota 20 qabadheen dhufeen jira jechuudha. Akkasumas guyyaa har'aa karaa baankii Oromiyaatiin immoo biyyoota 5 qabadheen dhufeen jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiltoota koo nagaa waaqayyoo isin dagannee nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kana sabskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kana gadumaatti dhageeffadhaa isiniin jenna. Maaliif viidiyoon kun keessattuu warroota biyya keenyatti gara biyya keenyatti maallaqa isaanii ergatanii jechuudha. Itoophiyaa alaa gara biyya keenyatti maallaqa isaanii ergataniif ani tokkicha isaan dubbadha waan ta'eef isin immoo amma qabdansaniin baay'ifattu jechuudha. Birrii 2,000 3,000 yoo qabaattan isa ani dubbadha tokkicha isaan dubbadha waan ta'eef isin amma qabdansaniin baay'ifattu jechuudha. Fakkeenya biyyoota 20 kana keessa biyya tokko yoo jiraattan ani tokkicha isaan dubbadha waan ta'eef akkuma jedhe isin immoo amma ergattaniin baay'ifattu jechuudha. Karaa baankiitiinis illee yoo ta'e akkasuma karaa biyyoota 5 kana keessa biyya tokko yoo jiraattan amma ani dubbadhe kanaan jechaadhaan tokkichaan dubbadha waan ta'eef isin immoo hamma qabdansanitti hin baay'ifattu jechaadha. Akkuma beekamu immoo kanaan qabadhee dhufe kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaan doolaarii, Hoomaan riyaala, Duubaay diraama, Saawud Arabiyaa riyaala, Kuweet dinaara, Bahareen dinaara, Chaayinaa yewaanii, Joordaan dinaara, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Swiis firaankii, Koroonaa, Turkii liiree, Ijipshaan paawundii fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin baankii Oromiyaatiin jechaadha. Kanneen akka Ameerikaan doolaarii, paawundi sterlingii, Duubaa dirhama, Saawud Arabiyaa riyaalaan qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti karaa baankiitiin biyyoota 5 jechuudha. Karaa Itoophiyaak.com immoo biyyoota 20 jechuudha. Guyyaa har'aa jechuudha. Guyyaa har'aa guyyaa kareellee hedoo jedhe qaalli namni jenne waan ta'eef qannasaatuma jira jechuudha. Sammuna kana karaa Itoophiyaak.com qannasaatuma jira jechuudha. Torban darbe keessa baay'ee qaala'ee ture jechuudha. Baay'ee dabalee ture. Amma immoo qannasaatuma jira jechuudha. Torbe kana keessa qannaseetuma jira jechuudha. Kaleerree laalee hin hojjenne malee laalee turan ture qannasee jira. Har'arree baay'ee qannasee jira jechuudha. Biyyoonni hundumtu qannasanii jiru jechuudha. Torban darbe keessa dhugaa baay'ee tokko qaala'ee jira. Hamma immoo gad deebi'ee jira jechuudha. Xiqqoo gad deebi'ee jira yookaan qannasee jira jechuudha. Karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachanii jechaadha. Amma salphumatti Ameerikaa doolaarraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 61 fi saantiba 68 jechaadha. Dhugaa baay'ee qannasee jira jechuudha. Akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 38 fi saantiba 85. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 16 fi saantiba 75. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 4 fi saantiba 25. Kan itti aanu Hoomaan riyaalli tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 20 fi saantiba 58. Kan itti aanu Duubaay diraamiin tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 44 fi saantiba 01. Akkasuma immoo Duubaay diraamiin tokko karaa baankiitiin baankii Oromiyaatiin birrii 36 fi saantiba 69. Kan itti aanu Saawud Arabiyaadha. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 43 fi saantiba 09. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaa riyaalli tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii Oromiyaatiin birrii 35 fi saantiba 96. Kan itti aanu Kuweet dinaarri tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 28 fi saantiba 70. Kan itti aanu Bahareen dinaarri tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 28 fi saantiba 51. Kan itti aanu Chaayinaadha. Chaayinaa yewaanii tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 22 fi saantiba 51. Joordaan dinaarri tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 28 fi saantiba
23. Kan itti aanu paawundiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa Itiyoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 18 fi saantiba 25. Akkasuma immoo paawundi sterlingii tokko guyyaa har'aa karaa baankii Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 86 fi saantiba 43. Kan itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa Itiyoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 88 fi saantiba 64. Akkasuma immoo yuuroon tokko karaa baankii Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 61 fi saantiba 01. Swiss biraankiin tokko karaa Itiyoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi saantiba 33. Kuronnaan tokko karaa Itiyoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 16 fi saantiba 86. Turkii liireen tokko karaa Itiyoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 94. Ijipshaan paawundiin tokko karaa Itiyoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 33. Yemen riyaalli tokko karaa Itiyoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 67. Paakistaan ruupiin tokko karaa Itiyoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 56. Kan itti aanu Israa'el shekeliin tokko karaa Itiyoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 47 fi saantiba 64. Hindiyaa ruupiin tokko karaa Itiyoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 85 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Kun salphumatti karaa Itiyoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoonni 20 kana fakkaatu jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin guyyaa har'aa immoo akkuman jedhe baankota keessa baankii Oromiyaatiin biyyoonni 5 kana fakkaatu jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo. Egaa gabaabumatti jechuudha karaa Itiyoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan guyyaa har'aa biyyoonni hundumtuu qannasanii jiru jechuudha. Akkuma dura dubbadde qannasanii jiru jechuudha. Biyyoota 20 kana keessa biyyoonni hundumtuu qannasatuma jiru jechuudha. Sammuna kana guyyaa torbee darbee baay'ee ol ka'ee ture ammoo gad deebi'ee jira jechuudha. Kan biraa immoo kana jechuu barbaadu guyyaa hundayyuu nan dubbadha jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut jirtan jechaadha. Fakkeenyaaf biriin biyya Joordaanii dinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madaa'ii jirtan immoo dinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Akkasumas Beerut yookaan Libneen irree biriin biyya sanii paawundii jedhama jechuudha. Paawundii Beerut yookaan Libneen immoo baay'ee xiqqoodha. Paawundoota keessa baay'ee xiqqoodha jechuudha. Paawundiin baay'eetu jira garuu paawundoota keessa kan Beerut yookaan kan Libneen baay'ee xiqqoodha jechuudha. Akka birrii Paakistaanii akka birrii Yemenii jechuudha. Fakkeenya birrii Yemenii guyyaa har'aa 0 saantiba 67 jechuudha. Baay'ee xiqqoodha birrii Itoophiyaatiin gadii jechuudha. Akkasuma immoo birrii Paakistaan irree guyyaa har'aa 0 saantiba 56 jechuudha. Kunillee baay'ee xiqqoodha jechuudha. Ganaa saantiboota wayii barbaaddatanii dabalatanii birrii Itoophiyaa tokko guutu jechuudha. Kanaafuu baay'ee xiqqoodha jechuudha. Birriin Beerut yookaan Libneen irree akka birrii Yemenii fi akka birrii Paakistaan waan baay'ee xiqqoo ta'aniif isinillee doolaarii fudhattu jechuudha. Birrii biyya sanii osoo hin taane keessatti warroonni mana madaa'ii jirtanii jechuudha. Doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin immoo baay'eetu jira. Ani asirratti doolaarii 3 maqaa dhahee jira. Ameerikaa doolaarii jedhee, Kanaadaa doolaarii jedhee, Awustiraaliyaa doolaarii jedhee tanan jira jechuudha. Isin garuu kana isaan sadan kana keessa kan fudhattanii Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerutii Ameerikaa doolaarii fudhattu malee birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkuma jedhee birriin biyya kan Joordaanii dinaara jedhama jechuudha. Dinaara biyya sanii osoo hin taane kan Beerut yookaan Libnees paawundii osoo hin taane doolaarii Ameerikaati jechuudha. Fakkeenyaaf doolaarii Ameerikaan tokko guyyaa har'aa karaa Itiyoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaa yoo ergattanii birrii 100 fi birrii 61 fi saantiba 68 ta'a jechuudha. Kanaan herreeggattu yookaan assaabbattu malee birrii biyya sanaan ta'u jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin immoo yoo ergattan jechaadha warroonni Joordaanii fi Beerutii jechuudha. Baankota keessa immoo baankii Oromiyaatiin jechaadha. Guyyaa har'aa birrii 100 fi Ameerikaan doolaariin tokko birrii 100 fi birrii 38 fi saantiba 85 jechuudha. Kanaan herreeggattu yookaan assaabbattu malee salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkuma jedhee warroonni Joordaanii birrii biyya sanii dinaara osoo hin taane warroonni Beerut yookaan Libneen immoo paawundiin biyya sanii osoo hin taane akkuma jedhee paawundiin biyya sanii waan xiqqoo taatee fi Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Egaa kana fakkaata jechuudha. Kan biraa immoo Joordaanii jechuudha. Warroonni ala jirtan tarii dinaara yoo fudhattanii dinaara dura dubbadhe saniin herreeggattu dura dubbadhe tanan jira waan ta'eef isaan
herreeggattu jechuudha yoo tarii yoo dinaara fudhattanii jechuudha. Garuu beekamaas dhaabbataa isaa warroonni mana madaab jiran Ameerikaa doolaarii fudhatu jechuudha. Egaa gabaabumatti viidiyoon kun kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaa ta'a.